Ana dhufu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa karaa YouTube channel isiniif darbudha. Sagantaa kanas isin biraan godhaan kan isin waliin turu an Dr. Nafiyat Geetuuti. Sagantaa kanarratti odeeffannoo fayyaa garaagaraa mana keessan teessanii argachaa akka turtan beekamaadha. Namoonni haaraa gara YouTube keenya dhuftanis yoo jiraatan baga nagaan dhuftan isin jecha yoo yerootti odeeffannoo gahaa argachuudhaaf YouTube keenya subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuqaa notification akkasiniif galuu fi sagantaa keenya guyyaa har'aatiin wanti nuti waliin ilaallu dogoggora guddaa yeroo hirribaa raawwatu yookiin immoo namni tokko utuu gara hirribaa hin deemin dursa wantoota inni irraa of eeggachuu qabu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma beekamu qorannoon akka addunyaatti hojjetame kan mirkaneessu namoota 100 keessaa namoonni 35 hirriba gahaa hin argatan jedha. Kana jechuun almost sa'aatii 7 gadi namoota yeroo baay'ee rafanidha. Namoonni hirriba gahaa hin arganne immoo maaliif saaxilamu kan jedhu dhaabbanni fayyaa addunyaas yookiin immoo qorannoon garaagaraa akka mirkaneessutti namoonni akkasii yeroo baay'ee balaa uumamaatiin nama mudataniif saaxilamuu danda'u. Dhiibbaa dhiigaaf nama saaxilaa, akkasumas dhiphina sammuutiif illee nama saaxilaa, ulfaatina qaamaa garmalee, dhibee sukkaaraa, rakkoo xiyyeeffannaa dhabuu yookiin immoo concentrate gochuu dadhabuu, akkasumas immoo rakkoo waa dagachuullee careless illee nama godhaa jechuudha. Kanaaf hirriba gahaa dhabuun jireenya keenya guyyaa guyyaa irratti miidhaa garaagaraa geessisaa jechuudha. Mee amma kan waliin ilaallu wantoota of eeggannoo gochuu qabnu, especially utuu gara hirribaan dhaqin dura kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti yommuu gara hirribaa dhaqnu yookiin immoo utuu gara hirribaan dhaqin dursinee yookiin immoo yeroo gara hirribaa dhaqnu bilbila tuttuquu, TV ilaaluu, movies yookiin fiilmiiwwan garaagaraas ta'uu danda'a, geemii garaagaraa taphachuu danda'a. Maaliif namoonni baay'een TV akkuma ilaalanii dhaqanii rafuu yookiin immoo moobaayilii isaanii tuttuqaa namoonni rafanis jiru. Kun immoo maal godhaa quality yookiin immoo qulqullina hirriba keenyaa dhowwuu danda'a. Maaliif yoo jennee especially yeroo bilbila tuttuqnu yookiin yeroo TV ilaalutti games ta'uu danda'a, movies garaagaraas ta'uu danda'a. Carariin yookiin immoo lighting ifni moobaayilii keenya keessaa yookiin immoo TV keessaa gara sammuu keenyaatti directly waan seenuu fi sammuu keenya dadammaqsuu danda'a. Tarii hirribni yoo nu qabee rafnellee hirriba jeeqamaa, hirriba qulqullina qabu rafuu hin dandeenyu. Kana jechuun hirriba rafnee dadammaquu, abjuu namatti hammaachuu, hirriba keessaa haasa'uu danda'a. Wantoota kanneen nu saaxiluu danda'a waan ta'eef yoo danda'ame sa'aatii tokkoof illee yeroo free qabaachuu qabna. Yeroo kanatti muuziqaawwan yookiin kilaasikaalii baay'ee lallaafaa ta'an dhaggeeffachuu hin danda'ama. Kitaaba hororii hin taane kitaaba jechuun kitaaba nama naasisu kanneen kana dubbisuu dhiisnee kitaabawwan garaagaraa illee dubbisuu dandeenya kan jedhu amsa koosii dabarsaa. Inni lammaffaa irratti waliin ilaallu shaaworii yookiin immoo nafa keenyaa akkuma dhiqannee rafuu hin qabnu. Yeroo baay'ee galgala namoonni baay'een tarii waan qorruu fi bishaan ho'aadhaan nafa isaanii dhiqatanii akkuma dhiqatanii kan rafan baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Hubadhaa asirratti shaaworii galuun utuu gara hirriba keenyaan dhaqin biyyaans yoo xiqqaate sa'a tokko dursinee shaaworii galuun gaariidha. Maaliif qaama xuraadhaan rafuun mataan isaallee komfortii namaa kennuu dhiisuu danda'a, namatti buluu, namatti ho'ee qaama nama ho'isuu danda'a. Kana jechuun barbaade akkuma shaaworii galtanii rafuu qabdan. Sababni isaas fakkeenyaaf isinitti meera gara galgalaa hin diilallaa waan ta'eef bishaan ho'aa yommuu dhiqannutti qaamni keenya diilallaa'an suni bishaan ho'aa sana yommuu argatu qaamni keenya hin dadammaqaa jechuudha. Gara normaal itti deebi'uudhaaf xiqqoo yeroo fudhachuu waan danda'uuf kanaaf maal jechuu barbaadeen sa'aatii tokko dursinee shaaworii galuu qabna jechuun barbaade. Sadaffaa irratti nyaata akkuma nyaannee rafuu hin qabnu. Hubadhaa. Waa'ee nyaata irratti waan tokko dubbachuu barbaada.
Waa'ee nyaata irratti waan tokko dubbachuun barbaada. Maal jechuu barbaadeni namoonni baay'een nyaata akkuma nyaatanii hin rafu. Nyaata akkuma nyaannee hin rafuun immoo garaacha keenya irratti loodii uumuu ta'a. Yeroo kana jennutti nyaanni nuti nyaannu almost sa'aatii 2 hanga 4 garaacha keenya keessa tura. Garaacha keenya keessaatii gara marrummaan qal'aa furdaatti deema jechuudha. Kanaaf more of dhiigni gara garaachaa keenya deemu yeroo rafnu waan hir'atuuf loodii garaacha keenya irratti uumuu danda'a waan ta'eef utuu yoo xiqqaatee sa'a 2 yeroo asirratti jedhu sa'aatiin yeroo hirribaa keenya sa'a 2 dursineetu nyaanni baay'ee filatamaadha. Kan bira nyaataa wal qabatee nyaata baay'inaan nyaachuu hin qabnu. Raatii yookiin immoo irbaata baay'inaan yeroo nyaannutti ofumaa garaacha keenya dhiphisuu waan ta'eef kunniin immoo namoota dhibee garaacha qabaniifis gaarii miti. Dhibee garaagaraafis nu saaxiluu danda'a. Foolii afaanii badaaf illee nama saaxila. Kanaaf nyaata zayitiin itti addummaate, nyaata cooma, nyaata jajjaba nyaachuu hin qabnu. Nyaata laafaa ta'ee xiqqeessine nyaachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu. Maaliif nyaata kana yeroo nyaannutti sammuu keenya nightmare fakkeenyaaf namni tokko nyaata baay'inaan yommuu nyaatutti halkanillee abjuu garmalee abjochaa buluu danda'a. Sammuu isaa jeeqamuu danda'a. Halkan kee hirriba keessaa ka'uu danda'a waan ta'eef of eeggannoo kana gochuu akka qabdan isin hubachiisuu barbaada. Inni kan biraa bunaa fi dhugaatiiwwan alkoolii yookiin immoo dhugaatiiwwan miira namaa dammaqsan dhuguu akka hin qabne. Kanneenis immoo kanneen akka Coca-Cola ta'uu danda'a. Buna especially bunni kaafeenii wanta jedhamu waan keessa jiruuf sammuu keenya garmalee dammaqsa. Sammuu keenya sa'aatii 6 hanga 12tti dammaqsuu waan danda'uuf utuu danda'ame wanta kana galgala dhuguuf isni gaariidha. Inni kan biraa sa'aatii wal fakkaataa ta'etti gara hirriba keenyaa dhaquu qabna. Kana jechuun yeroo hirriba keenyaa jeequu hin qabnu. Har'a sa'aatii 5tti yoo rafe borummoo sa'aatii 9tti rafa yoo ta'e yookiin iftaan sa'aatii 2tti rafa yoo ta'e kun gaarii miti. Maaliif sammuun keenya akka jeeqamu godha. Nagaan argan. Yoo danda'ame sa'a wal fakkaataa ta'etti gara hirribaatu dhanni baay'ee gaariidha kan jedhu isiniif dabarsuu barbaada. Inni kan biraa yeroo rafuuf jettan bishaan baay'inaan hin dhugina. Bishaan dhuguun gaariidha. Bishaan baay'inaan dhuguun gaariidha. Normaalichi fayyaa qaama keenyaaf jechuudha. Garuu namoonni tokko rafuuf yommuu jennu bishaan hedduminaan bishaan burcuqqoo 5-6 yeroo dhugnu maaliif nu saaxilaa? Halkan hirribarraa kaanee fincaan namatti buusa waan ta'eef namni tokko yommuu waan baay'ee dhugu fincaan wanti dhugame sun qaama keessaa ba'uu qaba waan ta'eef fincaan amma namatti buusuu waan danda'uuf hirribarraa sin kaasee hirribarraa sin dammaqsee yeroo hirriba keessanii jeequu danda'a kan jedhuufidha malee waan biraaf miti. Kanaaf kanarraallee of qusachuu ni danda'ama jechuun barbaada. Inni kan biraa inni waliin ilaallu firaashii ciisichaaf mijataa ta'e fayyadamuun baay'ee gaariidha. Ciisichi keenya akka hin jeeqamneef firaashii hirriba keenyaaf mijataa ta'e illee fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullina qaama keenyas dabalate jechuudha. Qaamni keenya xurii yoo ta'e dafqa yoo qabaanne tarii nu gubuu danda'a, hirriba keessaa nu dammaqsuu danda'a waan ta'eef wantoota kanneenis fayyadamuunis baay'ee gaariidha. Kanaaf tiraasiiwwan immoo tiraasiiwwan baay'ee ol ka'aa ta'an yookiin boraatii baay'ee ol ka'aa ta'an fayyadamuunis immoo gaarii miti. Kanaaf of eeggannoo akkasii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf wantoota armaan olitti eeramerraa of qusachuudhaan hirriba gahaa qabaadha. Yeroo hirriba gahaa qabaachuun jireenya keenya boriitiif baay'ee murteessaadha. Yeroo jedhutti guyyaan keenya hirriba keenya irratti hundaa'a waan ta'eef wantoota kanneen gochuudhaan yeroo hirriba gaarii qabaadha kan jedhu dhaamsa kootii. Namoonni subscribe godhaa. Erga dhaggeeffattanii boodas immoo share waliif godhaa. Galatoomaa fayyaan dhabinaa.